hoggansi argu yeroo hunda. Inni abbaa manaa kootti fakkaata ture. Kanaafaa miiraan haasa'e. Inni miilli isaa cite ani ulfa ji'a sagaleen. Kamera kas warquu gatti waliin kufa. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show bakka jirtan maratti nageenyi keenya kan jaalalaa isin haaga'uun isinin ja'a. Kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamu. Aan qopheessuun sagantaa kana Hararshii Tarafaa Faajjiiti. Keessummaan kiyyaa har'aa immoo wayyuu gaazexeessuu gameetti muuxannoo fi mudannoo hedduu kan qabdu miidiyaawwan garaagaraa irratti dhiyaattee waa'ee namni hin haasofne hin jiru yoon jee waa hin dhaadheessine hamma maayyii sagantaa keenyatti nu daawwadhaan isiniin ja'a. Keessummaan kiyya har'aa gaazexeessituu Simmayn Teessooti. Aan hedduu mirqaaneetiin jira galatoomiin siin ja'a. Hayyee yaadannoowwan hin dagatamne hedduutu jira. Ani da'ee reefuu ji'a ja'a harma hoosisaan tureyyuu achumaan torban tokko hin taane ergan biiroo galee. Biiroo galee torban tokko booddee bakka gara waraanaa deemtu jedhame gaafan guyyaa lama oolee sadii jedhu harmi kun goge bakka naqabee achitti ciisuun dadhabaan ture achi booddee bakka goge na gara du'aatti deemaa jirta asuma deemnee Tigraayin bullee achi Wuqroo Addigraatiin geenye Addigraatiin bullee ganama gara Zaalambassaa deemtu jedhame. Gaafa Zaalaan Bisaaleen taankiin itti akkasuma bira deemtu maayinni bakka akkuma maayinni sa'aa wal keessa deemu akkasitti deeman. Waltajjii'anatu beeksisa ture. Afaan Oromootiin akkam jirtu kama adarkii kamee afaan Tigreetiin afaan hundumaa afaan kibbaatiin hundumaatiin jedheetaniin sagantaa sana eegale jechuudha. Saganticha eegalee. Amma waltajjii sana geeggaran Tigrinya muuziqaatu dhufa bakkeedhaan. Naa gurbaa Atkiltii jedhamu tokko baay'ee jaallatamaadha gurbaan sun amman du'e. Amma isaatu isin dhiyaata jedheen sirba Tigrinyaa sana godhe. Gaafa ni sirbichatti sirbee jiru gurbichi meeshaa taphatu sun immoo harrib godhee sisintii gochuuti gaafa jedhu. Makalaakaa warri makalaakaa Ispaartaan tatta'an sun achi kaa'anii warri Tigrinyaa lakka sirba biyya isaanii isa yeroo sana yeroo ayyaana akkasii sirba qutaaxishii sirba muudha lakka ani hin barreen ture bakka lafi galabaabaxame achi gurbichi narkaa fuudheeti sirba Tigrinyaatti hafe bakka sirba tokko caalaan sirbinne achi booddee intiniin dhufe buqaa deemaa jedhama. Liyyuu ትዕዛዝ መጣ waraanni sila ani kuma meeqa asitti ta'anii nu ilaalan lafa isaan bu'an samaayil galanii maal galan bakka meeshaa keessan fi fudhadhaati dafaa ba'aa jedhame daqiiqa 10 hin taane kabbaad masaaraan bu'e kabbaad masaaraan gatamuu fitiitii dafaa gadhiisaattu jedhame gadhiisne achuma intini ta'ee kabbaad masaaraan bu'e achi keessaa deebinee gara Addigraatitti deebinee Addigraatirraa akkamitti uummati Tigraay baay'ee odeensii keenya warra guddaa uummata Oromoo baay'ee jaallataniif baay'ee kabajanii sagantaa keenyatti tokkoffaatti siin jedha. Odeensii keenya guutumaa biyyaa keessaa jaallatan keessaa warra Tigraay. Bakka akka isaan itti ta'anii hamma sagantaa beeksisnee dhumutti akka sirbanitti akka reebamanitti ana makaraa meeqan poolisooti kan godhani samaa irra fuudhanii keessaa na baasan. Sirbatu sirbinuu fi achi Abrahaa Kaastilii deemnee Tigraay magaalaa walakkaatti nufa sirbu gadhiisnu jedhani bakka hindi Sirbitu malee jaa? Isaaniif akka sirbamuuf Oromiyaatu dhufe Oromiyaan jaallannaa jedhan. Kanaaf sagantaan achitti isaaniif darbii diraamaas ummatichi baay'ee jaallata ture.
sana hundumaa goonee fi achi yeroo Finneetti buleessaa gara Finfinneetti deebinee jechuudha. Sagantaa keenya hojjechuun nurra jira. Editingitti immoo deebinee guyyaa tokko galgala gallee ganama editingii irra teenye. Sagantaa gulaaltee, funaantee, bareechitee kan dadhabbii sana hundumaa dhiisteet immoo isa kanatti immoo dhufta. Hedduu seenaa ajaa'ibaati. Kutannoon keessanis kan addaati ture. Hoggansi argu yeroo hunda Rabbi rahmataa godhuu fi Saamu'eel Dhaabaatu na fuuldura as baha. Waa'ee Saamu'eel Dhaabaa mee xiqqaa shumarra naa kaa'e. Saamu'eel Dhaabaa naaf barsiisaa kootii, obboleessa kootii, hiriyaa kootii. Yoo barbaannes wal lollaa, yoo barbaannes immoo misaas hojii nyaannaa. Yeroo inni miilli isaa cite ani ulfa 9 ture. 9 fixee bakka 9 guyyaa koon eeggachaa ture. Dinqatuma kan inni akkas ta'e. Achi waan gochuu dandeenyu hundumaa hospitaalli Raas Dastaa ciise duraanii hin ta'u geeddaramuu qaba. Amma har'a cituu qaba miilli isaa jedhanii. Achi Dajanee wajjin biiroo caffeettis hin dawwallee Dr. Nagaasoo fa'eetti biran ga'ee achi xor haayilochitti akka dhaqee akkamamu ilaalamu godhamee sa'aatii 24 gidduutti. Achi qorichi bakkeedhaas hin dhufamee miilli isaa achi dhufaama ol dhufaa dhufe. Ani waan danda'eyyuu miila kaasu achumaan immoo oola hospitaala isaa wajjin baqqaannaa. Akkas dafee akshinii akkasii fudhata kan jedhu ergasii amma yeroo namni gaangiriinii jedhu bakka baay'een wanta yeroon kennamuuf miti. Immediately guyyaa gabaabaa gidduutti ol siqaa dhufe guyyaadhaan. Kana irratti immoo painfulii ture baay'ee dhukkuba ture. Inni obsaa gatii tureef ta'ee bakka akka biyya keenya deemee akkamamu. Mootummaan baay'ee irratti mootummaan Oromiyaas mootummaanis imbaasiitti achitti akka fuudhanii hospitaalatti akka akkamamu godhanii uummati keenya uummati Oromoos yeroo sana baay'ee gaddee godinaaleen hundumtuu lafti nuyi dhannee hojjenne hundumtuu amma yoona wanti warra Jimmaan irraanfadhu hundumtuu bakka Direedawaan Harar warri nuyi beeknu hundumtuu nu wajjiniin baay'ee yeroon achi dhukkubsatee ani immoo intiliin ta'e. Isuma achi miilli isaa citee gaafa namooti baay'een by the way kan si dhibu inni abbaa manaa kootti fakkaata ture. Saawudii fa'ii dawwalanii yeroo sana intarneetiinis hin jiru. Wantooti baay'een hin jiru. Abbaan manaa by the way gaafa jalqaba heerumee inni yoo abbaatisa jedhan jira miti abbeen koo fagatiin jirre akka bulee abbaa koofti hangafaatti dhaqee kan farrame isaaf alamuudha abbeen koo amma isaan dhufanitti jechuudha. Intala waa jennee magagaara dhuma seerumsiifanna jenneetu kanaa eegnuutti atti dabtee ammumaa asuma gabaabaadhumatti gabaabsite heerumuuf kaateenaan jedhu bakka achi. Gafan ulfaam. Wayii haati manaasaa iyyuu ulfaam. Inni akkas ta'ee jedhu. Haati manaasaa immoo achi keessaati. Bakka dhufee galeera hamburgara magaalaa jedhanii gaafa galu immoo maal gochuun akka narra jiru ani immoo mana qopheessee soofaa jijjiiree siree bichisiisee everything. Ani ofii kootu deemuu hin danda'u sana hundumaa gochisiisee nagaadhaan dhufee yoo namni dhufes. Saamu'eel Library aadaatis waa hundaati. Eessatti kan hin argamnedha dandeettii inni qabu. Sanyii namoota akkasaatii argachuun hin danda'amu. Namoota akkasitti addunyaa maratti dhalatan baay'ee xinnoodha warra burqaan sammuu isaanii keessaa hin dhangalaasa keessaa iskiriiptii qabatee waa'ee kanarratti barreessi yoo jette daqiiqaa waraqata akkasuma xaafata asitti gata asitti xaafaa asitti gata. Jalaa sassaabnee keenya dhangala'ootti gaafa ka'u sammuu isaa keessaa. Baay'ee si dinqisiifattaan isaaf nama dandeettii akkasii qabudha. Namoota akkasii yeroo dhabdu si gaddisiisa waaqayyo waan fidee ameen jettee Walbiratti hoggaanii fi waliin hojjettan sana akka malee wal dubbistan otoo naasa'in ijaarnis waan akkana arkaayivillee hoggaaniif ilaalu baay'een ajaa'ibsifadhaa ture arkaayiivii keessanii. Iccitiin isaa maali? Tokkoffaa aadaa keenyas tokko
Naannoon keenyas tokko. Aadaan keenyas tokko waan ta'eef waan hin hojjechuuf barbaade fedhiitu na keessa jira. Inni ekspiriyaansiidhaanis waa hundaatiin nama na caaludha. Hangafa kooti. Ani immoo fedhiin inni dur diraamaanii Halimaa Usmaanii wajjin dur hojjechaa ture. Aaktii isaa fa'a wajjin gatiin beekuu fi nama sanas nan jaalladha hojii isaatti gatii kanaatiif isaa wajjin immoo hojjechuun immoo carra qabeettiin ta'e jechuudha. Gaafa na du'es baay'een gaddee gaafa inni hospitaala gajjallaa ciisaa an gaafa dhufu haati manaa isaas ulfaadhan. Ani iddoo gara biraattiin dooktarii garamuu biraatti ture kan inni hordofu pregnancy koo. Innaan Shaambal Gammachuu eenyudha? Atoo eessatti naan jette Dooktar Saabaa eenyusheen Xor Haayilochi dooktarii turte eessatti takataataltana እሷን ጓደኛውም እዚሁ ትውለድ jedhanii achumatti naaf arramanii ijoollee lama Xor Haayilochi በስፔሻል ኬዝ achitti ትሪtii na godhanii achitti nama ስፔሻል ta'e malee militarii malee namni gara biraan maaliif the highest special hospital gatii ta'eef achitti sababa saattanuyyuu achitti innis achi jaartii caccabduu na akkam bultee naan jedha silkiidhaan achitti mucaa ilmaa deessee beekaa kasatu jennu nan galeenis innis anis da'ee fixee galeen inni immoo gaafa inni biirootti deebi'u akkamitti simachuu qabnaa isa jedhus ijoollee walitti qabee ijoollee biiroo keenyaa baqa organized godheen ababaa binnee fi wayyaasaa dhaqee filee fi maraxee bitee fi makiinaa fuudhee dhaqee kalarii isa kamsii wayyadhee baqa ton surprise isa godheen biteen biiroo gaafa ni dhufu ababaa misaa nyaachisnee baqa kastiin ture ግን akkas ta'e immoo hin hojjeta ture akkas ta'e immoo adda waraanaa deemee turenis naa cimaa ture siin jechuu kooti ijoolleen yeroo sana turanis gaazexeessa nu wajjin turan daayirektarooti mataa isaanii akka gaazexeenyaatti ta'anii Dajanee Guutamaa Warquu Gaaddisaa Nafsiisaa Maaruu Shifarraa hin sarmuu faasuranii ijoollee daayirektaroota wajjin cimootu turan baqa kanaaf team workidha. Hayyakaa kabajamtoota daawwattoota Maayashaw kan daawwachaa jirtan sagantaa isin jaallattanii hordoftan sagantaa maatii sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamu ispoonsaroonni sagantaa kanaa Blossom Paints fi akkasumattis bulchiinsa magaalaa Maayaa turanii lamman isaaniitu isaan galateeffannaa warreen dhaabbilee keessanii fi oomishaa fi tajaajila keessan sagantaa Maayashaw irratti beeksifachuu barbaadan kaartee keenya banaadhaan waliin hojjedhaan isiniin jaa ammallee nu faana ta'an affeerraa keenya. Waltajjiiwwan kumsadiin irratti hojjette akkasumattis immoo aangoota olaanoo dabalatee namoota hedduu haasofsiistee jirta. Even namoota nan interview baay'ee godhe namni baay'een hin goone. Kan sedhiif. Mee eenyu faadha kanaatiin hin daganne jechuun waaw yaadannoo bareeda si keessatti kaa'ee dara. Dubartii cimtuu fakkeenya Oromoodhaaf jalqaba taate Makiyaa Maamiyyuu qotee bultuudha qochisiisti akka dhiiraatti jalqaba tiraaktarii Itoophiyaa keessa tiraaktarii isa ofiin haamee ofiin daakee ofiin qulqulleessu kan mataa Oromiyaa irratti gasheesheedha. Ishee dubartii cimtuu sana wajjin hojjechuun koo still lamni tokko gaazexeenyaan tokko gaafatee hin beeku. Ishee wajjin anaaf isheen yeroo tokko cawwaaqaa sa'aatii 10 Finfinnee dhaabannee kobraa qabannee shofeerii ishee anaa isheedha baanee naqamteen bullee burga nama deemna jennee jirra. Warri tiraaktar Adaamaaf tiraaktar faabrikaa jiran immoo isaan immoo dura deemaniiru. Achi makiinaa sanaan deemne. Deemnee gaafa naqamteen geenyu dhiya keessaa sa'aatii 7tti geenye. Sa'aatii 2 caalaan ciisne Itoophiyaa hoteelii ciisne ganama sa'aatii 10tti kaan. Sa'aatii 2 walakkaatti Ilubbaaboor cawwaaqaa jirra qotee bulaa keessa. Warra Hararii buqqa'anii dhufan akka micaatii irraa baatanii amma dhuftanii as yeroo dhuftanii qilleensa kana fakkaattu argattanii kun biyyoon saammuun bareeda diddiimaadha. Akkamitti ilaaltan obboleessa gaafa jedha. Hay aboo gaariillee ture
jumaa keenya sana dhiisnee dhufne malee xinnoo ishee waraqaa kee laastikiin fuunee dhufne kunoo laga keessa dhaabbannee jirre. Mootummaan hin ayyamuusaa inni hojii siin dadhabsiisa jedhee maaliif fidde jenna? Haa aboo dhiisigaa. Maal goonaree kana yoo xinnoo ishee illee irra keenyee nuu biqiltellee ishee afaan keessa kaa'annee malee achii dhiisnaaree naan jedhe. Indaa warroota akkasii turan yeroo reefuu qubatanii gara bareedaa deemnee turre isheedhaa wajjinii Cawwaaqaadha deemnee immoo Wallagga keessa immoo dhufnee immoo gara bareedaa deemnee isheetu qochisiisa ture. Na kontiraat mootummaarraa fuutee kan qochisiise isheedha. Namoota hedduudhaaf carraa hojii, carraa mana jireenyaa argatanii qottanii akka isaan jiraatan gochisiistee dubartii akkasii wajjin deemee dhaqee hojjetee sagantaa gaarii achii erga deebi'ee booddee immoo ati musliimaa qonnaa duwwaa miti mee buna naa danfisii mana keen dhufaan jedhe. Wayyaa abashaa isheeffattee buna ishee akooftee cuukkoo arsii na nyaachistee marqaa arsii na nyaachistee buna na obaastee sagantaa gaarii iida ture miti arafaa ture sagantaa gaariin hojjedhe isa sana wajjin karaa cimina isheetii karaa isheen itti akkamittiin Chamber of Commerce keessas turte pireezidaantii taatee turte dubartoota ciccimoo akkasii gatii qabnuu fi waa'ee dubartootaa irratti dubartoota keenya akkamittiin cimsina isa jedhu irratti cimoo keenya isaas baasna isa jedhu irratti isheefaa wajjin hojjechuu kootti baay'een gammadaa baay'eedha. Meeqan isaanii kaastii meeqan isaaniis ta'ee tokko immoo faabrikaa mataa isheetii qabdi. Namni kun ogeettiidha. Dooktar Faantaayee jedhamti. Harkuma isheetu elektiriikii qaba. Namoota baay'ee sijaara warra dhaabsiste fa'i jira. Balaqqamu gaafa isheen harka ishee dhaxxee irra keesseeti elektiriikiidhaan namoota akkas goophatanii dhufantu fayyanii strookii warra dhahee kana fa'a. Manuma ishee keessatti maasaajii fa'aa gootee fi intinii gootii. Uumamaan rabbiin kenneef. Kan uumaan rabbiin kenneef. Kanarratti isheen akkasuma dhukkubsatte abbaan manaa ishee kan inni fuudheen xaaliyaaniidha. Goophatee isa kaansarii wayii keessatti ba'ee isa sana irraa elektiriikii harka ishee irra jiruun sukkuuntee baastee fayyee ishee malee hin fuudhu jedhee faranjichi. Achii as dhufee mana bitee fi giraanaadooruun makaroonii kan jedhu tokko baantee turte xaafiirraa, kaarootiirraa, qaysiriirraa, raafuurraa aynata baay'ee faabrikaa guddaa bantee turte. Amma arkaayivii isaanii faan qaba baay'ee. Na wantoota namoota akkasii namooti lammata deebi'anii hin arganne fa'a. Wallee Ali Birraa haalaan akka jaallatu odeeffadheetiin jira. Ali Birraa wajjin carraa waliin hojjechuu. Ali Birraa wajjin carraa waliin hojjechuun arganne garuu akka inni biyya kanatti deebi'ee biyya isaatiif uummata isaa jenereeshiniin amma jiru kun Ali Birraan beeku ture. Sirba Ali Birraa isanni maagii wajjin sirbee mataasaa ijoollee hiriyoota koo Direedawaadhaan jiru turanii. Isaantu Kaanaadaadhaa fidee an hojiif deemee jennaan simmeen sirbi Ali Birraa jira jennaan daabii godheen isin deebisadhe Itoophiyaa televezyiiniif iyyuu kan kenne ana. Indeema maagii wajjin san reefu sirbe maal shantam shubbisaa inni dhufee interviiyuun godheen sirba qaba ture sirba isaas naa kennee achi daawwattoota keenya hawwisuu weellistoota keenya bebbeekamuun yeroo dhiyootti immoo hin dhufu ta'a yoo rabbi jedhee uummata isaanii wajjin wal argu jedheen sagantaa kutaa lamatti nu jedhe. Di sagantaan sun darbe wanti tokko hin jiru ture yaadumti isaa iyyuu hin jiru. Waa'ee shantam shubbisaa duwwaadha kan sagantichi hojjetame piroogiraamii gaarii ture. Atumanni sagantaan sun darbaa jiru Ali Birraa dhufe. Achi Adaamaatti bakka galmi aadaas ni eebbifama jedhamee Adaamaatti galmi sun gaafa sana galgalan filaayitiin koo gaafa sana ture. Atuu anaaf inni waliin argin ani Swiidiniin deeme achi gara Noorweetti gaafa darbu dheengaddas ture naan jedhan Ilfinash Fiqannoo fa'aa wajjin ture. Ijoollee wajjin ture achi as dhufee jechuudha. Eddiin deebi'ee dhufee booddee wal argine yeroo shaklaan sirbuu zayitii bituu fa'aa deemnee dhaggeeffachaadha kan inni Oromiyaa Harar barreenu. Tokkoffaa afaanuu qooqa nu barsiiseera Ali Birraa. Harariin maal akka jedhamu himee Yuusuffaa
maaddii jabboo fa'aa naqamteen dhufanii ijoollee turre lafa teenyeeroo nuyi kwaas meedaa qaas jedhama achitti sirban fa'a. Yaadadha. Na Alii Birraan dhufne yeroo sana himee faan beekaa. Siisii Itoophiyaan dursituu jedhee kan sirbaa ture. Waaw. Hedduu bareedaadha. Seenaa ajaa'ibaan sirraa odeeffachuu jirra. Hayya kabajamtoota daawwattoota Ammayyaa Showuu turtii keenyan waa hedduu irraa buufachaa akka jirtan ittiin bohaaraa irraa barachaa akka jirtan abdii guddaadhaan qaba. Sagantaan keenya ammallee itti fufa. Nu waliin turan afeerraa kiyya. Hedduu akka galatoomii aadaa tolu jira. Simeengaa aadaa hedduu jaallatta. Akkasiimi keessattuu marqa fa'aa, dhadhaa kana fa'aa, aannan dhuguu kana fa'aa. Maal intala Oromoo miti ittiin hin jaalladhu isaan guddanneen. Gaafa baadiyyaa dhayitu fa'aa aannan kannaa jette jaan dura. Dhadhaan gaafa deemu dhadhaa mataa kootii Oromiyaa. Waa'ee Oromiyaa gaafa yaadadhu imimmaantu naqama. Kan akka koo biyya isaa beeku Oromiyaa beeku eenyuyyuu hin jiru. Lafti hin deemne jira Oromiyaa keessaati? Hin jiru. Hunda isheen beeka. Kanaaf waa'een Oromiyaa eenyuun caalaa Itoophiyaa ishee jedhamtu sana mataa ishee guutummaa mashee argeera. Anamma biyya koo Oromiyaa immoo caalaatti hin beeka bakka. Caalaatti lafa ishee, nama ishee, sa'a ishee, baala ishee, marga ishee. Bakka bishaan ishee akkasitti dhugee. Kanaaf bishaan lagaa dhugee. Yeroo inni dadhabu gaaddisa ishee jala ciisee. Kana fa'aa gatiin beekuuf baay'een itti boona. Naannoowwan ati deemtee qophii yookaan sagantaa garaagaraa ittiin qopheessite keessa hedduu kan si ajaa'ibee fi taatee addaa aadaadhaan wal qabatee kan si ajaa'ibsiisee jira laata? Yeroo tokkotti hojii tokko hojjenne abbo. As Kookir Gadabaanoo jedhama Shawaa kana keessa. Ayyaana masqalaati. Na masqala naannoo sanatti baay'ee kabajama ture. Achi ganamaa achitti iddoo naannoo sanatti warra saba Guraagee ta'anii Oromeeffa beekan sana wajjin hojjennee immoo amma immoo gara as magaalaatti dhufne. Gaafa sana sagantaa sana hojjechuudhaaf qorumsaan qoramee jireenya koo gidduutti amma har'aatti wanti na dhibu mataa koo hojjetadhee fixee nan deema gaafa jiganama hojiidhaaf deemuu dhaanadha kan raanii godhe riisarchii godhee maal godhee qoradhee kan hin dhufee ciidduu ciisicha isaanii maal godhee filadhee kan hin dhufe. Kanaaf warra kan budinii warra jalqaba deeman adeeman ani makiinaadhaan nan dhufaa tiraanspoortiidhaan jedheen hafe. Mucaan kootu daa'imu qulfii manaa fuudhee lafa inni buusee dhabne. Mana akkamittiin qollafee deemu abbaan manaan koo jiru jira. Mucaan koo inni guddaan immoo mana barumsaa laangweejii barachuu deemu. Maaliin mana cufu? Mucaan koo Direedawaa gwaddinyaa koo hiriyaan koo Direedawaadhaa dhuftee na bira jirti. As barbaanna achi barbaanna dhatu ittiin taphatu lakka siree jala buuteetti qulfiin gara golaa deeme. Achi dhabnee ollaa kootiin waan tokko gochuu hin danda'u dajaneedhaan dawalee ani wanta baay'ee ariifachiisaa tokkotu na quunnameeti please isin deema ani gara galgalaan dhufaan jedhe. Achi immoo deemee mataa koo hojjetadheen mataa koo hojjetadheen immoo shaashii wayii itti hidhadhee bora masqala akka hin taane dhiyaanna maal taate. Atuun achi jedhu bakka nan cabeensiin jedha. Xiiqi waanuma fe'aa malee isaanuman deeman jedhe. Yaa waaqayyooti na dura goriin jedhe. Gaafa deemnee immoo makiinaadhaan mucaan koo dhufee mana maaliitii mucaas fuudhee nyaata isaa nyaachiseen isheen ollaansaa akka dhasaatti hin mogziitiin isaas hundumtuu deeman. Achi mucaachitti kennee kan deebi'een deeme. Egaa dubartummaaf gaazexeessummaa laales irratti. Isa sana achitti dhaabee waan tokkos booddeettis gadduun hin jiru makiinaadhaan gaafa hin deemu goommaan immoo sabbataa atuun ga'in goommaan fanadda'e. Hamma maaliin immoo deemna galgala. Achiin dhaabbadhee bakka seexanni wanta akeekiti garuu hin dandeessu jedheen obsumaan goradhe. Achi makiinaan gara biraan dhufnaan ittiin keessa lixeen deeme maal simmee maal taate sagantaa kan hundumaa akkas goote sa'aatii 11 fudhakkaatti hin ga'e. Dhiisaa mee gaangaluun kun hin caalaa dhiisita dajee booddeen sitti hima waan keessa ba'ee dhufeen jedhee. Sana keessa baatee dhufeen sagantaa fakkaatu hojjennee
magaalaadha hojjennee gara katamaatti dhufne egaa sa'aatii booddee bukkayaan dorroobe. Bukkayaan dorroobee achi ani kee wayyaa maaksii wayiffadheen bakka mushurraa fakkaadhe sanarra masqala shaashaa jenna jedheen amma kuwaasii taphattu maanni televezyiinii kiruu televezyiiniitii fi warra bulchiinsa magaalaa achi sanatu taphata. As keessa jirtaa? Ani keessa hin jiru. Ani taphachiistuudha. Ani fiishkaan afuufa. Innaan achi kantiibaa biiroo fi bulchiinsaa fi kantiibaa biiroo fi guruppii televezyiinii ijoollee dhangaas jiru. Achi bokkaan roobeeraa pireezidaantii Girmaanna bira taa'uu hundumtuu kaapiteeniin tokkos jiru ayiroopilaan piraayiveet ayiroopilaanii kan qaban dhalooti isaanii achi isaaniinis affeeranii dhufanii taa'anii teenye qogaa haa dhaqeen taphachiisee dhufaa jedheen isaan biraan ka'e. Achi egaa kabajamoota daawwattoota keenyaa sagantaa keenya jalqabeera. Egaa tuutaa televezyiiniitii fi tuutaa magaalaa kanaatu wal dorgomaa. Egaa amma taphicha jalqabsiisuudhaaf tokko lama sadii jedhee fiishkaa firri gaafa godhu wal gosatanii kantiibaan magaalaa dhufe. Kantiiba maaloo kaa'aa maal taate? Kabajamoota daawwattoota keenya kantiibaan yeroodhaaf amma sitti kufanii maaloo maal inni warquun achi kat kamera kas warquu kantiibaan hin kufan dama. Anaaf isatu dhaqee wajjiniin qoranne tiriisa kantiibichi baay'ee kantiibaa ariifisuu akka isaatti nu simatan. Maaloo ka'a akka jenne achi kata akkamittiin ka'u achi booddee kaameraan isin cite gaafa isaan argu kantiibaa ilaal jiruun keenya kana maal gootu takka isinii mucuceesse mitiin jedhe maal bocaammaa kana fakkaata jedhan tapha ta'e bakka mataan isaannaa wantoota akkasii fa'i si mudataa gaafa taphattu intarteeyin gaafa gootu waan baay'een si mudatu achumatti hin dhufat beektaa. Isaan yeroo gaafa sana akkas ta'etu yeroo hundumaa gaafa waa'een kantiibaa yeroo sanaa kufan amma eessa jira laataan jedhan baay'ee si kolfisiisa baay'ee si gammachiisa si. Mudannoo hedduutu nama qunnama gaa yerootu nama daangeessan malee waa hedduurra haasa'uu dandeenya. Aadaadhaan wal qabatee simmee bareedduu san suuraawwan muraasa irra haasofne lamaan tokko hedduu nan qaba hedduu keessa garuu kan qalbii koo akkaan boojee kana fa'aa irraa na haasa'e. Kuni wanciidha. Wancii har'a Dooktar Muummichi Ministeera keenya Dooktar Abiyyee biyya keenya bareechuu irratti gahee isaan taphatan guddaa kan galateeffannuuf dhaloota kanaaf biyya isaaniitiif aarsaa isaan kaffalaa jiranii aarsaa isaan waa baay'ee hojjechaa jiran kanatti boona. Nu immoo kaleessa biyya keenya. Yeroo isaan sagantaa hojjettanii turtan achitti deemtanii? Ani hojjedheera. Turistooti baay'een biyya isaanii dhufanii haa ilaalan jedheen daa'u gara fuula duraatti san hojiin kanaan dura hojjedhe nan baasa. Inni kun eessa simmee? Inni kun immoo Sanbatee. Simmee koo hedduu takkaa galatoomiin siin jaa. Mee amma maalirra jirta? Maal dalaguu jirta? Amma qo'ee dura biyya ijaarree finneeti achi booddee immoo of ijaaraa dhufna jedhee dhuman itti dhiisnaa. Biiroon kantiibaadha. Iddoo gaarii, iddoo irreechaa, iddoo seena qabeessa ta'ee achi naa kennanii, iddoo naa kennanii jennaanii ani immoo teessoo irreechaan jedhe. Teessoon simmee teessoo abbaa simmee teessooti. Teessoo irreechaa kofii? Teessoo irreechaa bakka teessoo kofii jedha. Iddoon sun iddoo irreechaadhaan beekama. Kanaaf egaa isumatti gara qophaa'uutti jirra eebbisiisuudhaaf. Hayyee hedduu bareedaadha. Guyyaa isaa gaafa guyyaan ga'u karaa marsaalee hawaasaatiin kan beeksistu ta'a. Jeetiin abdadha. Amma guyyaan isaa waan hin beekamne gaafa akkasii jechuu hin dandeenyu. Jabaadhuun siin jaan immoo. Galatoomni ulfaadhu fayyaa ta'e. Maayii irratti dhaloota amma jiru keessumattuu miidiyaadhaan wal qabate ni maal nu gorsita? Dhaloota amma jiru kanarratti kuni biyya keessanis immoo waa'ee biyya keessanii faarsu
Biyyi keessan akkam guddachaa jirti. Biyya kan biraan qabdati. Biyyi kees biyyuma kana duwwaadha. Biyyi kee biyya Itoophiyaati. Gaazexeenyaan akka gaazexeessummaa isaatti ta'eeti. Niwutiraalii siyaasa keessatti hin ta'in biyya kee anaaf biyya koo biyya kan biraan qabu. Kanaaf waa'ee biyya keessaniitiif waa baay'ee faarsaa biyya keessanii jechuudha. Hayyee hedduu takka ulfaadhu galatoomii anallee daawwattoota Maayaa illee kabajuudhaan waan waliin turte muuxannoo fi mudannoo kee beekumsa keerraa waan nu qooddeef hedduu takka ulfaadhu umrii dheertuu fayyaa guutuun siif hawwa. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa turtuu gaazexeessituu simmanteessoo waliin taasifneen waa hedduu akka irraa barattan abdii guddoodhaan qaba. Isinis nu waliin taatanii waan nu daawwattaniif hedduu takka galatoomaan isiniin ja'a. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin ture. Qopheessuun sagantaa kana Harar Sheeffaa Tarrafa Faajiitiin ture. Hamma torbaanitti torban gaarii isin jechuu kiyyaan dura YouTube Maayaa TV show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Sagantaa isin jaallattanii irraa barattan obboleeyyan keessan saayibban keessan uummataaf sheer godhaan isiniin ja'a. Dhaabbileen garaagaraa immoo oomishaa fi tajaajila keessan sagantaa Maayaa Show irratti beeksifachuu barbaadan kottaas bahaa waliin hojjannaa Maayaa Show deeggaruun biyya ijaaruudhaan isiniin ja'a. Fayyaa ta'a.